Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko Ameen. Waaqayyoon gooftaan keenya iccitii abbootii keenya duuka bu'ootaadhaaf ibsee qulqulloota isaa gargaaree karaa isaarra isaan buuse. Jaalala isaatiin arjummaa isaatiin iccitii isaa dhokataa hunduma keenyaaf nuuf ibsee jecha dubbii sagalee isaa akka barannuuf akka hubannuuf Waaqayyoon uumaan keenya hunda keenya nu haa gargaaru. Sillaaseen hunduma keenya faana haa ta'u. Egaati sooma keessa jirra waan ta'eef waa'ee soomaan wal qabsiisnee kutaa kutaadhaan qoonnee waa'ee sooma irratti bal'inaan hamma isinii galuu danda'utti hamma sirriitti hubachuu dandeessanitti tokkoon isaa waa'ee soomaa, soomii jechuun maal jechuu akka ta'e, faayidaan soomii, kaayyoon soomii maal akka ta'e, akkaataa seera mana kiristaanaa keenyatti namni tokko akkamitti soomuu akka inni qabu sirriitti bal'inaan ni ilaalla. Gosoota soomii ni ilaalla. Faayidaa isaanii ni ilaalla jechuudha. Irraaf kutaa tokkoffaa maalummaa soomii ilaalla jechuudha. Maalummaa soomii gaafa jennu soomii jechuun maal jechuu akka ta'edha kan as keessatti ilaallu jechuudha. Soomii jechuun qaamni keenya wanta isa barbaachisu yookiin wanta yaraa ta'e irraa addaan baasuu, irraa fageessuu, dhoorkuu, hawwuu dhiisuu jechuudha. Sirriitti naa qabadhaa. Soomii jechuun wanta qaama keenya foonii barbaachisu irraatii daangessu jechuudha. Qaamni keenya foonii kun yeroo kamittuu addunyaa kanarra gaafa jiran waan baay'ee barbaada. Hawwiin foonii hedduudha. Hawwii foonii kana daangessu jechuudha. Jalqaba irratti soomii jechuun hawwii maali? Hawwii foonii daangessinee hawwii lubbuu itti fufsiisu jechuudha. Kana wal qabsiisee qulqulluun Phaawulos ergaa isaa keessatti hawwiin foonii maal akka isaan ta'an sarara qabsiisee tokko tokkoon nutti himee lafa kaayetu jira jechuudha. Kanaafuu gabaabumatti tokko jennee gaafa jalqabnu soomii jechuun hawwii foonii daangessu jechuudha. Hawwiin foonii maali kan jedhu immoo yoo ilaalle hawwiin foonii yeroo hunda hafuuraan mormuudha. Maaliif hafuuraan mormu? Waan barbaadu sana argachuudhaaf. Waan ofii isaatii barbaadu sana argachuudhaaf jecha maal godha? Hafuuraan ni morma jechuudha. Hojii foonii kun immoo kan dhokate osoo hin ta'in mul'ataadha jedha Macaafni Qulqulluun. Hawwiin foonii, fedhiin foonii kun mul'ataadha jedha. Isaanis maal inni yoo jennee ilaalle qabxiidhaan ilaaluu dandeenya. Isaanis jedha Macaafni Qulqulluun alalummaadha jedha. Alalummaa jechuun jireenya gadhiisii jiraachuu jechuudha. Abaluun alaleedha yeroo jedhan dhageessanii beektu ta'a. Alalummaa gaafa jedhamu daangaa malee jiraachuu, of beekuu dadhabuu, of wallaaluu, lafuma hundatti fedha foonitiif mo'amanii kufuu, bakka namaaf hin barbaachisne dhaabbachuu, kabaja Waaqayyo namaaf kenne sana dhiisanii kabaja ofii hir'isanii bakka namaaf hin malle sanitti argamu jechuudha. Tokko qabxii kana keessatti hojiin foonii kana jedhee kan kaa'u Macaafni Qulqulluun inni jalqabaa kana. Lammaffaa irratti xuraa'ummaadha jedha. Xuraa'ummaa jechuun qulqulluu kan hin taane. Maal kan hin taane? Qulqulluu kan hin taane. Namni karaa adda addaatiin xuraa'ummaa keessa gala. Fedhii foonii duukaa bu'uudhaan xuraa'ummaa keessa gala. Fedhii biyya lafaa guutuudhaaf jecha xuraa'ummaa keessa gala. Fedhii namaa guutuudhaaf jecha xuraa'ummaa keessa gala. Hawwii foon isaa raawwachuudhaaf jecha xuraa'ummaa keessa gala.
xuraa'ummaan kun immoo lubbuu keenya irratti miidhaa guddaa fida. Lubbuun keenya akka ishii yarattu, lubbuun keenya akka ishiin huqqattu taasisa. Namni nyaata dhabe akkami? Namni bishaan dhabe akkami? Namni dhugaatii dhabe akkami? Hin huqqata jechuudha. Namni yeroo hunda yaadu akkami? Hin huqqata jechuudha. Fedhiin foonii jireenya keenya keessatti gaafa baay'atu, gaafa heddummaatu, lubbuun keenya nu keessatti hin dhiphatti, hin canqamti jechuudha. Dhiphinatu baay'ata. Rakkootu baay'ata. Mataa bowwootu baay'ata. Dhukkubbiitu baay'ata. Yaadota hin taanetu sammuu namaa keessa deddeebi'a jechuudha. Xuraa'ummaan miidhaan isaa inni guddaan lubbuu keenya irratti dhiibbaa fidu. Xuraa'ummaan hafuura hamaa wajjin namoonni akka walii galan taasisti. Akka namni Waaqayyo irraa fagaatu taasisti. Akka namni tulluu jireenya irraa bu'ee qilee cubbuu keessa bu'u taasisti. Akka namni faarfannaa dhiisee sirba filatu taasisti. Kanaafuu kanneen kana keessa immoo kan buunu yoo ta'e, lubbuun keenya immoo akka ishii yarattu, akka ishiin huqqattu, akka Waaqa waliin argine daangessiti jechuudha. Kanaafuu sadarkaa lammaffaa irratti kan kaa'ameef xuraa'ummaadha kan jedhameef kanaaf. Inni itti aanu jireenya gadhiisiti. Maaltu? Fedhii foonii yookiin hawwii foonii. Jireenya maalii? Jireenya gadhiisi. Daangaa kan hin qabne, maallaan jedhu kan of keessaa hin qabne, saalfii kan of keessaa hin qabne, qaanii kan of keessaa hin qabne, jireenya gadhiisiti jedha. Har'a namoonni baay'een jireenya gadhiisii jiraachaa jiru. Dubartiin abbaa manaa tokkoon murtaa'uu dadhabuun jireenya gadhiisiti. Qaama isaanii qullaa baasanii mul'isuun jireenya gadhiisiti. Uumama Waaqayyoon tolchee bareessee kenne irratti qalama gosa adda addaa dibuun jireenya gadhiisiti. Waaqayyoon kan kenne dubartiin uffata dhiiraa hin uffatin, dhiirri uffata dubartiin uffatin jedhee kan daangeesse daangaa Waaqayyoo sana diiganii darbanii waan Waaqayyotti hin tolle, waan lubbuutti hin tolle raawwachuun jireenya gadhiisiti. Qarshiidhaan obboleessa isaa obboleessi dabarsee kennuun jireenya gadhiisiti. Mana dabtaraa, mana xonqaayii, mana waaqa tolfamaa deemanii walirratti asmaatiin, meetatiin, xonqaayiin, dabtaraan nama jaanjessuun, joorsuun jireenya gadhiisiti. Jireenya daangaa hin qabnedha. Jireenya waaqa of keessaa hin qabnedha. Seera keessa deebii boqonnaa 18 lakkoofsa 9 irratti warreen duumessa ilaalanii ooda dubbatan, warreen qoricha namatti godhan, warreen nama dawweessan, warreen nama ajjeesan, warreen nama joorsan, jaanjessan saba kiyya keessa abaaramoodha. Isaan kun gadhiisatti jiraachuu isaanii kanaatiin jireenya namoota hedduu balleessuudha. So warra akkanaa kun jireenya gadhiisiti jechuudha. Dhiirris akkasuma, dubartiinis akkasuma jireenya gadhiisitti kan jiraatan. Jireenya gadhiisitti warra jiraatan hawwii foon isaaniiti. Warreen akkanaa Waaqayyo wajjin wal arguu kan danda'an. Waaqayyos hin beekan. Sodaa Waaqayyoos of keessaa hin qaban. Karaan dhugaas fuula isaanii dura jiru. Karaan badiinsaa sun karaa sirriitti fakkaata. Karaan jallinaa karaa sirriitti fakkaata. Dukkanni ifa itti fakkaata. Waaqayyoon jaalachuu caala fedhii foon isaanii, hawwii foon isaanii raawwachuuf jaalatu. Waan gaarii dubbachuu caala, jaalala caala jibba filatu. Jireenya gadhiisitti jiraatu waan ta'eef. Kanaafuu macaafni qulqulluun kanneen kana keessaa akka baanu barbaada. Tsooma jechuun kana keessaa akka nuti baanu barbaada. Tsooma jechuun kana daangessu. Fedhii foonii daangessu jechuun salphaatti xiqqaa fakkaata gaafa dubbatamu. Qabxiidhaan ka'aa jira. Meeqaffaarra geenye irra sadaffaarra jira. Fedhii foonii daangessu jedha. Arfaffaan
waaqolii tolfamaa waaqessuudha jedha. Waaqolii maali? Waaqolii tolfamoo waaqessuudha. Sanatti osoo hin darbin dursa qabxiiwwan sadan amma kaafne kana keessatti macaafni qulqulluu waan nuun jedhu qaba. Alaalummaa isa jedhu kana keessatti qabxii jalqabaa irratti kan kaafne irratti qulqulluun Phaawulos tokkoffaa Qorontos boqonnaa 6 lakkoofsa 18 irratti alaalummaa baqadhaa jedha. Cubbuun namni hojjetu keessaa warri kun hundinuu dhagna namaa hin tuqinii jedha. Namni halaleen garuu dhagna isaatiin cubbuu hojjeta. Namni halaleen garuu qaama isaatiin dhagna isaatiin maal hojjeta? Cubbuu hojjeta jedhee kaaya. Cubbuulee gurguddaa sadarkaa hangafootatti kaawamanii namni irraa deebi'ee qalbii isaa jijjiirratee gara Waaqayyootti deebi'uu qabu keessaa tokko isaan kana waan ta'eef. Arfaffaan waaqolii tolfamoo waaqessuudha. Dhaggeeffataa jirtu miti? Waaqolii tolfamoo maal gochuu? Waaqessuu irraa of daangessuudha. Soomii jechuudha. Waaqolii tolfamoo maali? Tokko kaleessa abbootiin keenya, haadholiin keenya osoo hin beekin karaa adda addaatiin beekaniis itti seenanii keessaa bahuu dadhabanii sodaatanii kan keessatti hafan waaqolii tolfamoo kan jedhaman maqaa adda addaa kan qaban hunduma isaa kan isin beektanidha. Waaqolii tolfamoo seexana waaqessu waaqolii tolfamoo. Seexana waaqessuun waaqolii tolfamoo. Xaawootii waaqessuun waaqolii tolfamoo. Muka jalatti kufanii achi tolaa qalanii waan lafatti daddarbachuun waaqolii tolfamoodha. Mooruun, falfaluun, tolcha hojjechuun waaqolii tolfamoodha. Waaqayyoon caalchisanii mataa ofii jaallachuun waaqolii tolfamoodha. Waaqayyoon caala sodaa Waaqayyo keessaa bahanii nama waaqessuun, fira waaqessuun, fira ofii jaallachuun, fedha fooniitiif bitamuun waaqa tolfamaadha. Fakkeenyaaf kanneen ani waaqa tolfamaa akkanaa waaqessu jedhanii morman keessaa fedha fooniitiif bitamuun waaqolii tolfamoodha kan jenneef kana. Yoosef gurguramee biyya Gibxitti obboloota isaadhaan erga gurguramee booda seera uumamaa boqonnaa 38-39 yoo dubbistan seenaa isaa argattu mana Phixfaaraa keessa gaafa galu haati manaa Phixfaaraa gaafa inni hundumarratti aangoo isaa kennee eegi tiksii to'adhu jedhanii deemu abbaan manaa koo hin jiru hojjettoonnis ala jiruuti kootu waliin ciisna jettee yennaa kutaa ciisichaatti isa affeertu ani fuula Waaqayyoo fuulduratti waan akkanaa kana hin raawwadhu. Abbaan manaa kee dhugaadha nu bira hin jiru. Hojjettoonni dhugaadha nu bira hin jiran garuu Waaqayyoon nu bira jira waan ta'eef ani fuula Waaqayyootti waan akkanaa raawwadhu jedhee mormeessa. Fedha foonii akkanatti mormuu barbaachisa. Fedha foonii daangessuu jechuun hawwii foonii daangessuu jechuun akkanatti daangessuudha. Kanneen kaan garuu kana daangessuu dadhabuu isaatiin kana daangessuu dadhabuu isheetiin cubbutti kan kufan hedduun kumaatamne jiru. Maal rakkoo qaba? Ergan taasisee booddee gaabbiin gala jechuudhaan gaabbii abdatanii cubbuu keessatti kufanii achii bahuu dadhabanii umurii isaanii guutuu cubbuudhaan laaqqamanii kan jiraatan jireenya gadhiisitti gallakkifamanii kutaa magaalaa keessatti galgalaa ganamaa jalqabanii hanga galgalaatti mana daankiraatti, mana daansii keessatti, mana dhugaatii keessatti, hoteela keessatti daangaa malee jireenya gadhiisii kan jiraatu kumaatama. Jireenya gadhiisii jechuun kana. Kanaaf akka Yoosef keessaa bahetti keessaa bahudha. Ani fuula Waaqaatti waan akkanaa raawwachuun naaf hin ta'u hin barbaachisu jedhanii dhiisu. Qarshii waaqessuun waaqolii tolfamoodha. Abbaa fi haadha isaa anaaf olitti kan jaallatu inni maalidha jedha? Anaaf kan malee miti jedhee barreeffameera. Kanaaf
warreen akkasitti kan jaalatan ta'e maalinni waaqolii tolfamoodha jechuudha. Qabxii meeqaffaarra jira? Arfaffaarra jira. Gara qabxii shanaffaatti darba. Kan biraa fedhii foonii daangessuudha jenneera. Soomii jechuun fedhii foonii daangessuudha erga jennee qabxii shanaffaan kan daangessuu qabnu keessaa tokko qoricha namatti gochuudha. Argitan? Qoricha namatti gochuun fedhii fooniiti jedha laalaas keessatti. Namni hawwii foon isaatiin hinaaffaa guddaarraa kan ka'e qabeenya ofiisaa kan obboleessa isaa ofiisaa godhachuudhaaf jireenya nama sanaa balleessee ofii jiraachuudhaaf obboleessa isaa beekumsaan qabeenyaan mul'achuudhaaf jedhu dhoksee ofiisaatiin mul'achuudhaaf daangaa waaqayyo isaaf kaa'ee fi isaaf kennirra darbee qabeenya guddaa horatee badhaadhummaan jiraachuudhaaf jecha qoricha namatti godha. Maal hawwee? Fedhii foonii hawwee, kabaja foonii hawwee, aangoo foonii hawwee, kabaja biyya lafaa hawwee, kun hundi fedhii fooniiti. Meeqaadha sadarkaa kana keessa kan deddeebi'aa jiru? Hayyuu mana kiristaanaa fakkaatee, barsiisaa mana kiristaanaa fakkaatee, luba mana kiristaanaa fakkaatee, monoksee mana kiristaanaa fakkaatee, hawwii foonsaa kan dadhabe, dhoorkachuu daangessuu kan dadhabe, dhalootatti gufuu kan ta'u, akka fariisotaatti qamisii isaanii dheeressanii kan deeman, hojiin isaan hojjetan kabaja isaanii ulfina maqaa isaanii faana kan hin deemne meeqaatu jira. Kanneen kana keessa isaanitti quba qabuu osoo hin taane osoo maal fakkaanna kan jedhu as keessatti tilmaamuu barbaachisaa, keessaa bahuun barbaachisaa. Amma waa'ee soomirra jira. Sooma jechuun kana daangessinee keessaa bahu fedhii foonii kana keessa. Kanaaf namni kaleessa hinaaffaan kana gochaa ture jalqaba akka dubbisne warreen akkana godhan abaaramuudha waan jedhuuf abaarsa kana jalaa bahuudhaaf qalbii isaa jijjiirratee deebi'utu irra jira. Namoonni baay'een hanga dhumaatti kan gowwoman jiru. Sirriitti naa qabadhaa. Hanga dhumaatti kan gowwoman jiru. Gowwummaan illee daangaa qaba. Gowwaa takka arrabsii ennuu lammaffaa deebi'ee of arrabsaa kan jedhamee mammaakamu dhugaa. Hanga dhumaatti daangaa malee kan gowwoman jiru. Dogoggoranii takkaa cubbuu keessa erga galaniin booddee ergan cubbuu keessa galee rakkoon qabu cubbuu kana raawwadheetinan booddee deebi'ee gala jedhanii cubbuu isaanii daangaa malee kan itti fufan jiru. Kan itti fufan jiru. Namoonni tokko tokko immoo hawwii foon isaaniif hawwii biyya lafaa daangessuu dadhabuu isaanirraa kan ka'e ergachi galanii qoricha namatti gochuu, summii namatti gochuu, hafuura hamaa namatti erga jalqabanii booda rakkoon qabu ergan qabeenya godhadhee ergan beekamtii argadhee ergan guddadheen booddee deebi'ee gaabbii galeen hiyyeessa nyaachiseetinanii gaabbii galee mootummaa waaqaa dhaaluu danda'a jedhanii hanga bara baraatti kan of gowwomsan jiru. Osoo beekuu itti galee qoricha kan namatti godhu, osoo beekuu itti galee kan nama dawweessu, osoo beekuu itti galee kan summii namatti kennu, deebi'ee gaabbii galee kan qulqullaa'ee mootummaa waaqaa dhaalu taanan immaa inni gargaaraa isaa taasifatee wajjin hojjechaa ture daabiloosis akkas taanan deebi'ee gaabbii galee qulqullaa'uu danda'a jechuudha. Kun gowwummaan jirre. Cubbuun akka kanaa gonkalleen furamu. Dursee kaa'eera macaafa qulqulluu irratti warra akka kanaa abaaramoodha jedhee takka abaareera. Abaarsi lama jiru. Kanaaf cubbuu keessa taa'anii of gowwomsuun hin barbaachisu. Dursuma itti yaaduu barbaachisu ittiin galeen. Kanaaf macaafa qulqulluu keessatti kan kaa'eef kanaaf. Kanaafuu warreen akkanaa maalidha jedhee fedha fooniiti jedhe. Warreen maal godhan qoricha namatti godhan. Fedha foonii duukaa bu'anii kan sokkan takkaa erga baanii kan deebuu dadhaban kan daabiloos kan ta'an. Kanaafuu fedhi foonii kun maali? Mul'ataadha. Erga mul'ataa ta'e namni maal gochuu qaba? Irraa of eeguu qaba. Kaayyoos. Lama diinummaadha. Ittaanee kan jiru diinummaadha. Namni tokko lafumaa ka'ee diina ta'a namatti. Lafumaa ka'ee haara.
lafumaa ka'ee inaaf lafumaa ka'ee mataan dhukkuba maaliif hojjetee maaliif hojjettee maaliif argattee jireenyi ishii maaliif ishiidhaan miidhagee gaa'elli isaa maaliif gaa'elli ishii maaliif akkasitti isaaf miidhagee walii galtee maaliif argatanii namoota biratti maaliif jaalatamummaa argatanii maaliif mana kiristaanaa keessa deddeebi'a maaliif ijaarratan maaliif uffatee irraa bareeda maaliif uffattee irraa bareeda lafumaa ka'ee diinummaa keessa gala kun egaa diinummaan ni jedhame kun karaan inni banu karri inni banu karra si'ooliti karra gannataa garuu bara baraaf cufuu danda'a namni diinummaa kana keessaa bahee gaabbii galee qulqullaa'ee gara waaqayyootti hin deebine taanaan gahannama isaatiitu seega ምንም አትጠራጠሩት shakkii tokko malee wantoota silaamma kaasaa turre kan irraa deebi'ee namni gaabbiin galle taanaan umarratti kaa'eera mataafni qulqulluun shakkii tokko malee gahannama isaatii si'oolii isaa galaa jira diinummaa keessaa bahuu qaba kaleessa kan nama jibbitu jirtu taanaan lafumaa kaatanii kan isin dhiphisu isin naafsisu argachuu namaatti jiraachuu namaatti uffachuu namaatti guddachuu namaatti boqochuu namaatti nagaa ta'uu fayyaa ta'uu namaatti kan isin aarsu jira taanaan ammarraa kaa'u ofirraati biloog godhaa yaada akkasii keessaa baha gaabbii gala yeroon keessa jiru yeroo gaabbiiti waan ta'eef yaadichi daandii isaa daandii badiinsaa waan ta'eef diinummaa jedha qocholoo jedha inaaffaa jedha dheekkamsa jedha argitan inaaffaa dheekkamsa kan inaafan jiru diinummaa fi inaaffan walitti dhiyaata wantoota silaamma kaafne kana keessatti maaliif argate jechuun canqamuu dhiphachuu galgala gaafa namni rafu galgala balbala isaa cufatee ibsaa dhaamsee waa'ee namaa cinqamaa kan bulu abaluun eessan hin balleessa eessaan argadhee summii itti kenna eessaan argadheen qoricha obaasa eessaan argadheen abaluun ajjeesa jedhee kan cinqamaa kan dhiphachaa bulu inaafaa kan bulu meeqatu gaafaati karaa baate soromaayyuu karaa kana baate ejji kiyya otoo arguu baate otoo duutee du'ee lafarraa dhabame jedhanii yeroo hunda halkanii guyyaatti cinqamanitti yaadanii inaaffaaf diinummaa guddaa keessa galanii kan yaadan halkaniif guyyaa kan dhiphatan inaaffaaf diinummaa jechuun isa kana kanneen kun ilma namaa isa waaqayyoon kabajaan ulfinaan uume bifaa fi fakkaatti isaatti fakkeessee kan kenne kan dhaabe ajjeesuuf waa meeqa hojjechaa jiru lubbuus baasaa jiru lubbuu irrattis murteessaa jiru ajjeesuuf balleessuuf inaaffaa guddaadhaan kan yaadan humna hafuura hamaatti fayyadamanii daabiloosiin firoomanii bakka bu'ee isaa ta'anii dhala namaa balleessuudhaaf fakkaattii fi bifa waaqayyootiin kan uumame dhala namaa balleessuuf kan yaadan obboleessa isaanii kan balleessuuf yaadan kana caala diinummaa akkamiitu jira diinummaa akkamiitu jira jettanii yaaddu fakkaattii waaqaatiin kan uumame ilma namaa kabajamaa kan ta'e ergamoota waaqayyoo caala waaqayyoon kennaa guddaa kenneefi fooniif dhiiga isaatiin akka kabajamuuf kennaa guddaa kan kenneef dhala namaa balleessuuf yaadamni diinummaa kana caalu jira diinaa olitti yaadame diinaa olitti jechuudha daabiloosii olitti hojii isaa kan hojjetan jiru kanaaf warri akkanaa maal argatu ga'een isaanii kan jedhu qaxxisaa yookiin kallattiidhaan mormiif shakkii tokko malee gahannama isaatti isaan eeggata jechuudha kanaafidha macaafni qulqulluun addaan baasee kan ka'e inaaffaa dheekkamsa ofittummaa yaada kiyya malee kan biraan fudhatame anatu beekaatiin beektu anatu siif murteessaatiin murteessitu ati kanarra darbitee lak nam morma gaafa jettummoo tarkaanfii diinummaa fi inaaffaa kan sirratti fudhatame yaadan kan gargar ba'an barsiisaan kan gargar caban jedha hiika macaafa qulqulluu kallattii biraatti kan hiikkatan isa yaraa gara gaarummaatti isa gaarii gara yaraatti kan hiikkatan qulqulluun xuraa kan jedhan xuraadhaan qulqulluu kan jedhan
jallinaan qajeelina kan jedhan qajeelinaan jallina kan jedhan yeroo hunda waan namaa malee waan qajeelan sirrii ta'e fuula isaaniitti kan hin mul'anne yaada foonummaa jala kan jiranii fi yaada foonummaan kan qabamanii gubatan akka jiran hojii afuuraa otoo hin taane hojii foonii akka ta'e lafa kana keessa namni jiru keessaa bahee gaabbii akka galu hojii fooniitti jedhee kaa'e mul'ataadha kan jedheef kanaaf inni ittaan hojiilee foonii kaa'aman weennoo jedha weennoo jechuun sirba waa'ee waaqayyoo kan yaadan yeroo hunda kan sirban foon isaanii gammachiisuudhaaf sooshaal miidiyaa irratti haa ta'u dhuunfaatti kophaatti wanta waaqayyo kabaja isaaniif kaa'e olitti kabaja of dhorkanii qullaa isaanii ta'anii qullaa isaanii mul'isanii kabaja of dhorkanii kan sirban hojii fooniitti jedha machii jedha machii kan machaa'an albaadhummaa jedha albaadhummaa jechuun garaa kan jaalatan gaafa soomiin dhufe ani soomu aga sa'aatii kanaatti turuu hin danda'u anaan dhukkuba maalan balleesseen soomaa cubbuu maalan hojjedhee cubbuu maalan qabaa maalan balleessee jedhanii kan yaadan ani cubbuun qabu ani cubbuu sin hojjenne soomuunis narra hin jiraatu jedhanii yeroo hunda kan nyaatan garaaf qofa kan jiraatan nyaannis garaadhaaf garaanis nyaataaf lamaan isaanii hin badu kan hin badne garuu waaqayyoon qofadha akka jedhe qulqulluun Phaawulos badiinsaaf jecha karaarra kan bu'an albaadhumaan kan jiraatan isaan kun hojii fooniiti erga jedhee booda macaafa qulqulluu irratti akkuma nani kanaan dura isinitti himee ture warri wanta akkasii hojjetan mootummaa waaqayyootti galuu akka hin dandeenye amma sirra deebi'ee isinitti himaa jedhe Phaawulos kanaan dura isinitti himeera warreen wanta akkanaa hojjetan mootummaa waaqayyootti galuu dhaaluu akka hin dandeenye kanaan dura akkuma isinitti himee ture warreen ammas wanta akkanaa hojjetan arra sirra deebi'ee isinitti hima kana jechuunsa kana keessa yoo jiraattan keessaa baa jechuusaati kanaan dura warra dhagaanitti warra kaanitti himeera jechuu barbaadetti ammas sirra deebi'ee isinitti hima jechuun namoonni hin dhageenye yoo jiraattan jechuusaati ammas irra deebi'ee isinitti himaati namoonni wanta akkanaa godhan gonkuma mootummaa waaqayyootti galuu abadan hin danda'an jedhee kaa'e dhaqaa dubbisa Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 19 irraa kaa'ati Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 19 irraa kaa'ati haadaa warreen akkanaa mootummaa waaqayyootti galuu kan hin dandeenye yoo ta'e warreen akkamiitu mootummaa waaqayyootti galaree yoo jettan immoo hojii afuuraa warra hojjetan hojiin afuuraa maali jaalala kan biraa'oo gammachuu argachuu namaatti kan gammadan nama kan jaalatan bu'aadhaan osoo hin ta'in faayidaadhaan osoo hin ta'in namummaa isaatiin nama ta'uu isaatiin qofa kan isa jaalatan argachuu obboleessa isaa obboleettii isaatti kan gammadan gammachuu kan qaban nagaa yeroo hunda nagaa kan qaban yeroo hunda jibba osoo hin taane jaalala kan labsan nama nagaa kan dhorkan osoo hin ta'in gara nagaatti gara jaalalaatti kan deebisan obsa kan qaban ariifatanii dhiiga kan hin dhangala'an muddamanii kan nama nabaarre muddamanii kan nama narrabsine muddamanii jibba keessa kan hin galle muddamanii inaaffaa keessa kan hin galle obsaan danda'anii dabarsanii hojii afuuraatti kan jiraatan kan biraa'u gaarummaa kan qaban maal kan qaban gaarummaa kan qaban waan gaarii kan namaaf yaadan ilaalcha gaarii kan namaaf qaban nagaa ta'uu namaatti kan gammadan namni akka gaarii ta'u badaarraa akka deebi'u yeroo hunda kan nama sana gargaaran boolla dukkanaa keessaa namni akka ifa keessa deddeebi'u kan godhan kan yaadan kabiraa'u arjummaa kan qaban waan qaban irraa harka guutanii kan kennan kan dhabe kan gargaaran warra gadde gammachiisuuf waan qaban irraa biddeena takka yoo qabaatan gimaash qoodanii kan laatan harka isaanii guutanii kan kennaniif sassata malee waan qaban irraa kan hiran daba malee kennanii kan hin gaabbine kennanii kan ittiin nama nu waqqase kennanii nama kan ittiin hin komanne waaqayyoof jedhanii gatii kiyya waaqayyoo irraan argadha jedhanii warra laatantu maalitti galade mootummaa isaatti galade kan biraa'u amanamummaa kan qaban maal kan qaban amanamummaa kan qaban waaqayyoodhaaf kan amanaman eenyuudhaaf
waaqayyoodhaaf kan amanaman gaa'ela isaaniitti kan amanaman jireenya isaaniitti kan amanaman hojjetaa isaaniitiif kan amanaman hojjisiisaadhaaf kan amanaman kan hin hanne kan hin sobne qajeelummaan jaalalli garaa isaanii keessa kan jiru yeroo hunda waan gaarii kan yaadan yeroo hunda kan dhugaa dubbatan yeroo hunda kan dhugaatti jiraatan isaan kun warra maalidha warra waaqayyoodhaaf qulqullaa'an warra waaqayyoodhaaf adda ba'an mootummaa isaatti galuu kan danda'an kan biraa homaan gaarummaa kan qaban of dhoowwuu kan qaban lakki fedhiin foon isaanillee yoo isaan mudde dogoggora keessallee isaan galchuuf isaan ariifachiise lakki jedhanii kan of dhorkan lakki jedhanii kan of to'atan adabbii qaama isaaniitti kan kennan afaan isaaniitti adabbii kan laatan jireenya foonummaa isaanii kan adaban isaan kun maal jedhu mootummaa waaqayyotti galuu danda'u jedhu namoonni isaan kanaan morman gonkallee jiran jedhu seerri isaan kanaan mormus gonkan jiru jedhe Phaawulos isaan kun hawwii foon isaanii fannisanii fedha Kiristoosiif warra jiraatan waan ta'aniif fedha Kiristoosiif warra jiraatan waan ta'aniif jara kanaan kan mormu gonkallee jiru jedhe jara kanaan kan mormu gonkallee jiru jedhe maal irratti kaa'eera Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 22 irratti kaa'eera jechuudha kanaafuu kanneen jalqaba fedhii foonitti jenne kana keessaa baane fedhii hafuuraa yoo hojjannedha soomne kan jedhamu bakka soomne irra kan jennu fedhiiwwan amma jalqaba kan foonitti dhiisuu qabna jenne kana keessaa baane yoo maal raawwannedha yoo wantoota amma kaasne kana Galaatiyaa irratti kaafne kana boqonnaa 5:22 irratti kaafne kana yoo raawwannedha wanti ifa keessa bahu gaarummaa qajeelummaa dhugaa hundumas keessatti argama jedha Phaawulos Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 9 irratti jechuudha isin jedha warri fu'amoon Phaawulos irra deebi'e isin warri fu'amoon warri waaqayyoodhaaf qulqullooftan warri jaalatamtanis erga taatanii araara garaa keessaa dhufu gaarummaa gadoof deebisuu gaarummaa obsa akka uffataatti uffadhaati keessa jiraadhaan erga waaqayyoodhaaf adda baatanii erga waaqayyoodhaaf filatamtanii maal godhaan nuun jedhe araara gaarummaa gadoof deebisuu gaarummaa obsas akka maalitti uffadhaati akka uffataatti uffadhaati kana keessa jiraadhaay qabbana keessa jirtu jechuusaati nageenya keessa jirtu jaalala keessa jirtu boru mootummaa waaqayyoo galtu kana keessa obsaan danda'a waliif danda'a nama tokko isa kan nama tokko kaan yoo komate waliif dhiisaa gooftaan akkuma isinii dhiise isinis immoo waliif dhiisaa isaan kana hunduma irratti jaalala isa wanta hunduma raawwatamaa godhee walitti hidhu qabaadhaa jaalalli waan hundaa akka raawwatamu godha waan ta'eef jaalala qabaadhaa nagaan Kiristoos inni isin dhagna tokko ta'uudhaaf ittiin waamamtan garaa keessan keessatti haamoo warra galata galchanis ta'a jedhee Qolaasiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 12 hanga 15tti kan inni dubbateef kanaafidha jechuudha. Bakka mootummaa isaa dhaaluu kan dandeenyu yoo kana goone soomni irra kan jedhamu yoo kana goone malee nyaata qofaa lagachuun bishaan qofaa dhiisuun gatii qabu. Sinitti himatu bishaan qofa dhiisuun nyaata qofa dhiisuun soomii hin jedhamu. Kanaafuu soomiin keenya kan inni ittiin mirkanaa'uu danda'u kana sababiin isaa Kiristoos nu barsiiseera kan barsiisaa dhugaa hin barsiisa ture. Dubbiin jallinaas afaan isaa keessaa hin baane nagaadhaa fi qajeelummaadhaan ana wajjin jiraateera. Namoota baay'ee yakkarraas deebiseera jedhee Milkiyaas 2:6 irratti akkuma dubbate hojiin qulqullootaa kaleessa darbanii isa kana ture. Kanaaf jireenya keenya keessatti kan raawwatuun nurra jiraatu kanneen kanadha jechuudha. Kanneen kana yoo goone kanneen kana yoo raawwanne adaba yoo fitti laanne maal taanerra soomneerra of dhorkineerra kan jennu kanaaf. Kanaafuu fedha foonii fannisu jechuudha gabaabatti. Soomii jechuun fedhii foonii fannisu, fedhii foonii dhiisuudha, fedhiin foonii kanneen dhiisuu qabnu isaan amma laalle kanadha jechuudha.
wanta yaraa ta'e irraa addaan ba'uu, wanta yaraa ta'e irraa fagaachuu, waa waaqayyoon jaalanne irraa of dhorkuu, hawwii biyya lafaa hawwii daabiloos kan gara cubbuutti nama geessuu danda'u maal gochuu dhiisuu. Fakkeenyaaf abbootii keenya darban keessaa as gadi buunee duubatti deebinee seera uumamaa boqonnaa 2 irraa ilaallu. Boqonnaa 2 lakkoofsa 17 irraa kaanee gaafa dubbisnu ija mukichaa nyaatanii hamaa fi gaarii ittiin beekan sana irraa garuu hin nyaatinaa. Gaafa isarraa nyaatte garuu dhugumaan ni duuta jedhee waaqayyoon Addaamii fi Hewaan itti abboome. Argitan? Egaa soomii jechuun waa waaqayyoon nama daangeesse dhiisi namaan jedhe dhiisudha gabaabatti. Maal jedhee waaqayyo Addaamiin jalqabatti ija mukaa isa waan yaraa fi gaarii ittiin beekanii addaan baasan kanarraa nyaatina. Yoo isa kanarraa nyaattan ni duutuu jedhee bakka itti himameera. Addaamii fi Hewaan jecha dubbii sagalee waaqayyo irraanfatanii dagatanii gorsa daabiloosiin dhagahanii Hewaanin maal goote? Firii mukicharraa nyaattee Addaamiin nyaachiste qullaa ishii taate. Si'oolii keessa waggaa 5,500 guutuu jiraatte. Waaqayyoon garuu araara isaatiin baase malee silaa umurii guutuu jiraatu ture. Har'as otoo itti himamu, osoo dhiisi jedhamu, irraa deebii kun cubbuudha otoo jedhamu, hin morin hin falfalin dhiisis hin fayyadu otoo jedhamu, lakki na fayyada jedhanii fedhii foonii duukaa bu'anii kan kana raawwatan duuni akka isaanitti dhufu asirraa jalqabee beekutu irra jiraatan. Asirraa jalqabee beekuu qabaata. Yoo kana hin beekne soomunsaa maal gati? Yoo kana hin dhiisne soomunsaa faayidaa hin qabu. Waaqayyos qullaa kee akka taate eenyutu sitti hime? Silaahoo ija mukichaan hin nyaatin siin jedhe sana nyaattee abboommii ani sitti kenne sana diigdee nyaatteere jedhee deebi'ee gaafa inni ani qullaa koo ta'eera jedhee dubbatu seera uumamaa boqonnaa 11 irratti maal godheera? Waaqayyoon adabbii akka itti kenne. Waan ani dhiisisiin jedhe sana raawwattee jedhee gaafate jechuudha. Waaqayyoon guyyaa nu gaafatu qaba. Waa dhiisinuun jedheera. Abboommii isaa nuu kaa'eera. Maal nuu kaa'e? Waan dhiisuu qabnu nuu kaa'eera dursee. Dhaggeeffadhaa sirriitti. Waan dhiisuu qabnu maal dhiisaa nuun jedhe? Tokko ana malee waaqa biraa waaqessinaa nuun jedhe. 2 maqaa waaqayyootiin akkasumaan hin kakatinaa jedhe. 3 guyyaa sanbataa kabaji qulqulleessi jedhe. 4 abbaaf haadha keedhaaf abboomame yookiin kabaje jedhe. 5 hin ajjeesinii jedhe. 6 hin ejjin sagaagalin jedhe. 7 hin hatin jedhe. 8 sobaan ragaan bahin jedhe. 9 qabeenya nama biraa fudhachuudhaaf hin hawwin jedhe. 10 haadha biddeenaa kee jaaladhu kabaji jedhe. Bakka nutti kenneera. Hoodhunen jedhe akka kennaatti nutti kenneera. Addaamiin kana nyaatiin jedhe akkuma itti kenne kanan godhin jedhe nutti kenneera. Kana goone irra taanan hin duunaa jechuudha bakka. Kana goone irra taanan akka duunu beekuun barbaachisaadha. Wantoota silaa amma dubbachaa turree fi dubbisaa turre keessatti kanaan wal qabatee kanneen kana keessaa cubbuu sana keessaa baanee qulqulloofne taanan የሚከተለን ሞት ብቻ ነው. wanti nu hordofu dhibbaan dhibbatti shakkii tokko malee du'atu nu eeggata jechuudha. Ani mootummaa waaqayyoon galamoo si'ooliin gala kan jedhu asitti addaan baafachuu dandeessan bakka gabaabatti. Amma namoonni tokko ani eessan gala laata carraan kiyya eessa ta'a laata kan jedhan. Carraa kee asuma otoo jirtu beekuu dandeessa bakka gabaabatti. Anis carraa kiyya asuma otoo jiru beekuu danda'a. Lafa nu kaawameera waan ta'eef. Adda nuuf kaawame adda nu baafameera waan ta'eef carraan keenya eessa akka ta'e abadan asuma teenya addaan baafachuu dandeenya. Waan waaqayyoon itti kenne dhiisuu dadhabuu isaarraan addaan maal ta'e ni duuta jedhamee itti himame du'e bakka. Qullaa isaa ta'e si'oolitti gabbu'e bara baraaf waggaa 5,500 guutuu achi keessa jiraate. Kiristoos dhiifama isaatiin baase. Hamma immoo dhufee nu baasuudhaaf miti jechuudha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waan isin beekuu qabdan borus dhufee nu baasaaf miti. Takkaa dhufeera. Takkaa akka bilisa baanu nu taasiseera. Lammaffaa immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhufee nu baasa osoo hin taane hamma egaatii of baasuun gahee ilma namaati. Of baasuun gahee eenyuti? Gahee ilma namaati. Seera uumamaa boqonnaa 39 lakkoofsa 7 irratti akkana jedha. Takka turtee haati manaa gooftaa isaa ija ishee Yoosef irra buufattee ana wajjin ciisittiin jette.
ajajetti kennite argitani jalqaba isiniif kaaseera jalqaba irratti ana wajjin ciisi jettee ajajetti kennite waaqayyoon Addaamiin maal ajaje hin nyaatin jedhee ajaje miti yoo nyaatte maal taata jedheen hin duutaa jedheen erga ajajetti kennite Yoosefoo maal jedheen deebise inni garuu didee haadha manaa gooftaa isaa sanaan kunoo gooftaan koo waan mana isaa keessaa ana irkaa jiru hin beeku wanta isaa ta'e hundumaa harka koo jala galcheera mana kana keessa guddaan ana caalu hin jiru si malees wanti inni anatti kennuu dhiisee harkatti hambifatee hin jiru ati immoo haadha manaa isaati egaa ani attamittan hammeenya guddaa akkasii sirratti hojjedha jedheen jechuudha cubbuudhaanis attamittiin waaqayyoo yakkaree jedhe deebiseef jechuudha waan waaqayyoon raawwadhu namaan hin jenne raawwachuun cubbuu guddaa akka ta'e Yoosef as keessatti lafa kaa'eera kanaafuu waan cubbuu ta'e waaqayyoon gongallee nuuf hin kenne waan daba ta'e waaqayyoon gonkallee nuuf hin kenne waan sirrii hin taane waaqayyoon gonkallee nuuf hin kenne kan waaqayyoon nuuf kenne tola jennee fudhannee itti fayyadamu kan waaqayyoon dhiisaa nuun jedhe dhiisuudhaan waaqayyo wajjin jiraachuu kan dandeenyu malee akkamitti waaqayyoon jiraachuu dandeenya meesin yeroo xiqqoo taatanii maatii keessan bira jiraachaa turtanitti waan maatiin keessan isin abboome yoo raawwachuu baattan maatiin keessan isin jaallatu maatiin keessan isin dhungatu maatiin keessan kennaa isinii kennu hin kennan inumaatu qe'ee kiyyaa deemi narraa badi kan kiyya miti isin jedhan nutis yoo waan waaqayyoon jaalatee raawwadhaa nuun jedhe sana ijoollee kiyyadha mucaa kiyyadha ilmoo kiyyadha jedhe ija ilmummaatiin nu laalee jireenya nuu kenna malee waan waaqayyoon hin jenne waan waaqayyoon dhiisaa nuun jedhe yoo dhiisuu baanne diina waaqayyoo taana kanaafu carraan nuti qabnu kaleessa kan dogoggorre kaleessa hamaa kan hojjenne har'a hammeenya sana dhiifnee gaabbii gallee gara waaqayyootti deebi'uutu nurra jiraata qalbii jijjiirannee laphee gaariidhaan gara waaqayyootti akka deebinu waaqayyoon uumaan keenya nu haa gargaaru isa baranneen firii 30 60 dhibba ittiin buufannee dhaaltuu mootummaa isaa akka taanu sillaaseen uumaan keenya nu haa gargaaru hunduma keessanuu hunduma keenyaaf qalbii hubannaa waaqayyoon nuuf haa kennu.